Dokter. Wajib happy. Wajib ada ais. Gas. Asin Dewi. Asin. Oke ya. Surat Ar. Cepat. Disat. Muhammad क्या चले में थी ओके Sejauh.
tiket tidak, tiket tidak. Ya, jadi Juli katanya harus stop. Ya. dakika la ba dakika ta ka tifo waje ya dakika da ba ni tifo dakika ya yalla sebentar. Duma foto. Boleh. Nasib. Dia rekam na rumah. Maka jelas. Rumah. Baik, tempo ya, mari ini. Ya, oke. Kita apa tapi? Kita
يلا ये भी आसुर रहा يعني خريدة أمانا ميك أدين سكالينا مالين جان ورا بيرة أصلا ما تقابلين جوا ¿Cómo tenemos los tuyos? Ya desde el corte yo lo tengo. Ay, juga dia bikin orang yang ini. Juga orang يا مريض مريض esta que bato kamera itu. kan kalau lagi di rumah awal la mujer se lleva tutup. oh Ay, gitu oh, kantin aku feras, mama kantoran. fa wabi tu be Kalau kan ini bakal kalau sini lagi sini kan. lu
ايه namoonni kitaaba yoo fudhatanii fotoo ka'uu barbaadanii harka jawaarii fuutanii fuula keessan gara nagargaachitu gadaan fotoo suuraa isin kaasa waan ta'eef. Kanaaf asii dhaabbata ilaalcha garagara. Roonni waraabamtoonni xiqqoo garii keessa taa'aa garii waraabaa dhaabanii akka isaan dhumaa kan barbaadan. không sao chúng có thế Agak dalamnya, nama ini juga kalau kepala gitu, juga dalamnya. Orang di asalnya itu sama. Ya jadi namun kita bukan sudah dia harus ini dulu deh. Agar dalamnya cepat sih. Dulu kamu Dahati surah nanti kita suka pahaja, bodoh surah grup undang isi tema. Karena sekarang kami menunggu telepon asal surah kamu, bodoh dah mau pakai sempur tadi, nah kita bisa. Yono dia karena mau dikasih yono berapa kali. Nah, jangan lupa. Muhammad Hasan Pedi nazar. Nazar. Dua Okay. Ya? Kalau mic ya kan guna aku. Mic biasa. Ya, aku zo ya baka tu barawa. Ajay mo gano mita untai. Maiki tibar banda. Ya? Maiki mal ko dere apu. Maiki na. Jesa devi na. Laksani ni. Kisan. Kasinjen. Itu dah. Masih di sini. Met.
Takkalama sadii sagaleen dhagahamaa. Sagaleen dhagahamaa. Gara keessi dhageeffatu. Namni biraa telefoona irraa dhageeffatu. Hello. Facebook ani? Tokko lama. Sagaleen jira? Jiru? Mee dhageeffatu. Akka dhageeffatu. Tokko lama. Sagalee argita? Dhageetta? Sagaleen jira? Halo. Ini gawan? Ayo. Mama, injera. Sagalee argita? Así que ahora. Okay. Ya. Egaa amma yeroo ammaa argaa jirtan kana kitaaba seenaa qabu kitaaba Jawaar barreesse biyya Hoolaand keessatti gaggeeffamaa jira. Sagantaan kitaabichaa ammaa kana kitaabni kun kitaaba seenaa qabeessa qeerroof qarreen biyya Niizerlaand keessa jiran kitaaba kana bitanii dubbisuudhaaf seenaa kana bitanii dhaloota bira kaa'uudhaaf akka argaa jirtan kanatti jiru. Kitaaba akkuma argaa jirtan kan mallattoo hayyicha keenya Jawaar Muhammad mallatteessee qeerroof qarree biyya Niizerlaand keessatti argamu harkaa fudhachaa jiru. Yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo biyya Niizerlaand keessa jiranii fi ollaa isaa jiran asirratti argamuudhaan sagantaa bareedaa kana gaggeessaa jiru. Kitaabni kun kitaaba seenaa qabeessa kan dhaloota baruu kaarraa immoo akka irraa baratuuf kitaaba qabeessa kana hiriira galanii kitaabicha kana saamichaan fudhachaa jiru. Kitaabni kun kitaaba mana Oromoo hunda seenuu qabu, dhaloota Oromoo hunda bira ga'uu qabu jechuudhaan irratti mallatteessaa jiru. Haa ta'u malee kitaabni gootaan barreeffame yeroo hunda hin argamu. Kun ni awwaalama, kun ni gubama, kun ni balleeffama. Haa ta'u malee kitaaba seenaa qabeessa kana akkuma argaa jirtan goota Oromoo Jawaar Muhammadiin barreeffame yeroo ammaa kana biyya Niizerlaand keessatti gaggeeffamaa jira. Sagantaa kanarratti hayyoonni Oromoo bakka adda addaa irraa dhufanii argaa jirtu. Kitaabni kun hin gaabbu kan jedhu sagantaa hin gaabbu maal gaabbinaa waan dabarsine keessatti waan baay'ee irraa barannaa dhaloota har'aa keessattis waan baay'ee hojjenna kan jedhu Jawaar Muhammadiin barreeffame. Kitaabni kun biyyoota garaagaraa keessa sagantaa adda addaa irraa biyya Hoolaand yookaan Niizerlaand Amsterdamitti har'a gaggeeffamaa jira. Hayyicha Oromoo Jawaar Muhammadiin kan barreeffame yeroo ammaa kana kitaabichi kun haala addaatiin biyya Niizerlaand keessatti gaggeeffamaa jira. Sagantaan amma argaa jirtan kana keessayyuu wal hin ga'u jechuudhaan kitaabni kun baay'ina akka sodaarraa kan ka'e qeerroon biyya Niizerlaand keessa jiru buqqaanii bakka kanatti argamanii kitaaba kana bitachaa jiru jechuudha. Roorroon sirna darbe keessatti waan baay'ee nama godha. Har'as kunoo waan ittiin barannu, waan irraa hubannu, waan irraa xiinxallu, waan baay'ee jiruuf jireenya Oromoo keessatti kitaabni kun mana Oromoo hunda ga'uu qaba jechuun Jawaar Muhammadiin kan barreeffame kitaaba ajaa'iba kan mana Oromoo hunda dhaquu qabu ilmaan Oromoo bakka jiran hundaayyuu
كروتي أرجاجرتن وبايع الربرتشون لجندما كتاب مهرة برفمي أسكامي برقلوتا كيستي أكا سيناتو تهرى أكا برنوتا تو كتابا كان برسني دلوتا هراتين دقل سنيرو بوتيتشي أورمو جوار محمد مرة يرو أما كان أكما أرجاجرتن ملتو إساتي الركاودان كتابا كان نموذ هندا برانغ هاجرا كيسيو كتابا أما أرجاجرتن كان مي كيرو توكو نچنا ترغتن كتابا كان بدته ديبي أجرا ملتو جوار كما فرا كتاب نقول Ya, jawab itu ni yung tempat ya, mana kita ambil dulu. Ya, kalau kamu dah ada jawaban dulu ya. إدامة دبتني فتني وان كتاب الرجرو أبو دبسة أرجع رجع ورث كباو دند اسمه كنافي كيسيو كتاب نكون كتاب سينا كبس كتاب هيود أمبر فن كتاب من أورمو رجدران هاتني همني جهادره هرس من كتاب اليوتيوب الوت هركيست أكبرنو تتو رتي هاتو ملك كنكفامت وانتو تباين جرفن درات جتمو وان باي رابرتمو دندا دالوت هراتيس وان باي برسيسو دندا كنجدو أيون أورمو جوار محمد كبر فن كتابتكم يوم ما كنا من أورمو هند لكباجرة كرر في كرن بيون زلان كيس جرو كيسيون حالا أما أرجع جرتان كنان كتابة كنا هري رجلودان بتتاجو كتابة كنا بتتشو كفامتي كتابتكم سينا كبس كتابني أورمو kan yeroo hunda barreeffamu gara keessatti roggama kunni gubama kunni balleeffama akka ummata oromoo biran dhaqqabsiifamnes carraan hin argamu har'a garuu dabareen jiru waan argaa jirtan kana haa ta'u malee yeroo ammaa kana mallattoo isaa irra taa'ee kitaaba Jawaar Muhammad barreeffame dheeroof qarreen biyya Niwuziilaand keessa jiru argaa jirtan. Mallattoo Jawaar qaba kitaabni kun meen agarsiisa. Galata kitaaba kana argachuu keessatti maal si dhaga'ama? Yang Galatoon akkuma amma dhagahaa jirtan marree kitaabni amma barreeffamee jiru kun kitaaba seenaa qabeessi kun uummanni Oromoo bitachaa jira. Uummata Oromoo bira geessu uummanni Oromoo waan baay'ee seenaa keessattis gara fuulduraattis waan baay'ee ittiin irraa barachuu danda'amu yookaan irraa argachuu danda'u kan jedhu qeerroo fi qarreen biyya Niwuziilaand keessa jiru yeroo ammaa kana kitaaba bitachaa jiru. Kitaabni kun kan bitamuun mallattoo gooticha keenya Jawaar Muhammadiin kan barreeffame irratti mallatteeffamee dhaqqabu taasifamaa jira. Egaa kana qofaa miti gara fuulduraattis kitaabota kana fakkaatu waan baay'een waan dhufuu danda'uuf kitaaba kana bitachuunis uummata Oromoo hunda bira akka dhaqqabu uummanni Oromoo asitti ba'es tokkoon mana kana keessa jiruu fi kan ala jirus akka irraa bitatu yookaan akka irraa mana isaa keessatti argamu taasisuun dirqama uummata Oromoo hundaati. Goonni kun dubbiin isaa akka rasaasaatti jecha inni takka darbatuun sirni darbee fi sirni amma jirus ni na'u. Kanaaf waan godhamaa jiru fi waan deemaa jiru fuuldura dhufaa jiru gara fuulduraattis gara duubaattis xiinxalamee waan barreeffameef kitaaba kana keessatti waan baay'ee argachuun ni danda'ama. Haa ta'u malee keessayyuu hayyuun Oromoo arjaan dhaloota har'aa keessatti kaayaa jiru waan har'atti dhaabbatu miti. Har'a kanaas barnoota godhee kan boruutiif seenaa godhee ol kaa'aa jira. Kanaaf kitaaba kana bitachuun itti tajaajilamaa jecha qeerroo fi qarreen biyya Niwuziilaand keessatti argamu keessayyuu ammaa kana hiriira galanii kitaabicha kana fudhachaa jiru jechuudha.
Egaa akkuma argaa jirtan kana weellisaa Amiin Hussein Azra. Mee Amiin guyyaa kana akkamitti ilaalta guyyaa kana? Akkuma amma dhagaa jirtan kana weellisaa Amiin Hussein asitti argama. Kitaaba kana bitatee dubbisuudhaaf yookaan seenaa kana mana isaa keessa kaa'achuuf dhaloota biraan ga'uudhaaf bakka kana jira. Haa ta'u malee kitaabni barreeffamee amma as jiru kun waan mana kana keessa jiru waan ga'uun fakkaatu. Kitaabni kun waan hanqatee wal saamichaa walirraa fudhatan fakkaata. Qeerroof qarreen hiriira galanii fudhataa jiru. Kitaaba seenaa qabeessa Jawaar Muhammadiin barreeffame yeroo ammaa kana biyya Hoolaand keessatti ummata Oromoo bira dhaqqabaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiran hunda kitaaba kana bitatee mana keessa kaa'achuudhaaf ga'ee isaa bahataa jiru. Kitaaba kana mana isaa keessa qofaa miti dhaloota boruu akka ittiin barsiifamu. Sirna dhufaa darba keessatti sirni abbaa irree ummata keenyarra deebi'ee dhufaa jiru akkasumas ummata keenya miidhaa ture waan baay'ee kitaaba kana keessatti arguun ni danda'ama. Waan gaarii waan ajaa'ibaati. Itti fufee waan gaarii. Mee akkamitti ilaalta kitaaba kana? Galatoom. Egaa akkuma dhageessan kitaaba seenaa qabeessa uummata Oromoo bira akka ga'uuf bakka hundaa jechuudha. Yeroo ammaa kana kitaaba seenaa qabeessa kana bitatanii namoonni baay'een mana isaanii keessa godhataa jiru. Mee kitaaba hin gaabbu jedhu kana akkamiin ilaaltu? Hedduu galatoomaa. Egaa yeroo ammaa kana kunoo akkuma argaa jirtan kanatti sagantaan kun gaggeeffamaa jiru. Sagantaa kana kan gaggeeffamaa jiru biyya Hoolaand yookaan Amsterdam keessa yoo ta'u, Amsterdam keessatti gooticha Oromoo Jawaar Muhammad yeroo ammaa kana kitaaba hin gaabbu jedhu barreessee dhaloota har'aa dhaqqabsiisee dhaloonni har'aa akka dubbisee hambaa boruutiif akka ol kaa'u mana uummata Oromoo hunda biraan gahaa jira jechuudha. የአማርኛ መጽሐፍን ከዚህ ነው የሚሰጠው። ከዚህ ስለሚሰጥ ከዚህ መግለጽ ትችላላችሁ። በአማርኛ ቃሉን መቀጠሉን ይዞ ነው። Akkuma argaa jirtan kana gooticha Oromoo Jawaar Muhammadiin kitaabni barreeffame hin gaabbu kan jedhu afaan Amaariffaa fi afaan Oromootiin barreeffame. Kitaabichi kun ummata Oromoo bira akka ga'u mallattoo isaatiin namootaaf qoodaa jira jechuudha. Maarre uummanni Oromoo bakka jiru kitaaba kana bitatee mana isaa keessa akka kaa'atu keessayyuu dhaloonni har'aa kun akka waa irraa baratu dhaloonni boruu akka seenaa irraa qoratu sirna abbaa irree kaleessa uummata keenya miidhaa ture gochoota hammeenyaa fi rakkoon gididaan uummata keenya irra gahaa ture qabsaa'aa Oromoo hayyoo Oromoo beekaa Oromoo qaroo Oromoo yeroo ammaa kana biyya Niizerlaand keessatti kitaaba hin gaabbu jedhu waan godhame sirna darbe keessatti wantoota gochaa fi hammeenyi uummata keenya irra deemaa ture akka irraa baratamu waan baay'ee kitaaba kana keessatti kaa'amee jira. Maarree egaa biyya Niizerlaand yookaan Amsterdam keessatti kitaabni hin gaabbu jedhu yeroo ammaa kana uummata Oromoo bira akka dhaqqabu taasisaa jira jechuudha. Kitaabni kun barreeffame gooticha Oromoo hayyoo Oromoo obbo Jawaar Muhammadiin kan barreeffame yoo ta'u, Jawaar kitaaba kana barreessee uummata Oromoo bira akka dhaqqabsiisu yookaan dhaloota har'aa akka dhaqqabsiisu taasifamee jira jechuudha. Kitaabni kunis
biyyoota garaagaraa keessatti sagantaa adda addaa gaggeeffamaa ture. Amma yeroo ammaa kana garuu biyya Niizerlaand yookaan Amsterdam keessatti kitaabni kun ummata Oromoo ifaan ifatti fuuldura isaa akka argatan taasifamee jira jechuudha. Kitaabni kun kitaaba seenaa qabeessa hayyoo Oromoo beekaa Oromootiin kan barreeffame dhaloonni har'aa akka irraa waa baratu dhaloota boruutiif akka hambaa ol kaa'u kitaaba kana keessatti waan baay'een kaa'amee jira jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan kana kitaaba hin gaabbu kan jedhu uummata Oromoo bira kan ga'e yeroo ammaa kana mallattoo hayyoo Oromoo Jawaar Muhammadiin mallatteeffame namoonni bitachaa jiru. Kana qofaa miti. Bakka adda addaattis kitaabni kun sagantaa adda addaatu gaggeeffamaa ture. Yeroo ammaa kana garuu biyya Niizerlaand Amsterdam keessatti sagantaan bareedaan kun gaggeeffamaa jira jechuudha. Sorry. Halo, dan sagantaa keenyaatti deemuuf jirra maaliif sa'aatii deemee jira. Kanaaf ammoo inni gochuu deemu gurgurtaan kitaabaa namni kubbaa bitachuu darbaa ibsuu darbaa garuu warri santamaan bitatan osoo sagalee dhageessifne horee kitaabaa as bira jirtu waan taateef suuta kitaaba bitatanii gara iddoo keessanii deemuu dandeessan. Kanaaf amma kanarraa ittaanseetu dhiyaasu tartiiba sagantaa keenyaa keessaa sagantaan ta'a. Kanaaf gara sagantaa itti aanu jireenyaa jechuudha.